maashaallah laaqana hedduu takka namatti toluu fi hedduu takka nama hawwatu haala salphaa ta'een waliin kan hojjennu ta'a shiroo maashaallah shiroon nyaata biyya keenyatti mana nama kamiitu hin dhabamneedha kan namni hundi wal qixa qabu jechuudha shirooni egaa akkamitti akka hojjennu walumaan kan ilaallu ta'a koottaa ittiin bu'aaraa isiniin jedha hordoftoota kiyya maashaallah tabarakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jedha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keessan biraa ga'u isiniin jecha har'a laaqana kana fakkaatu waliin kan hojjennu ta'a gara viidiyootti isin dabarsa akkuma argaa jirtan kana shunkurtii hagana barbaachisu ni qopheeffadha. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha itti aansee moosee yookaan dinnichallee hanga takka hanga naageetu takka ni qopheeffadha. Itti aansuun immoo qullubbii adii ni qaba. Egaa gizee ittoo garagaraa hojjedhu dhugaa dubbachuuf qullubbii adii hedduu takka yoo keessan jiraatin natti hin tolu. Waan baratan tokko haala dura barattin yoo durarraa baratte sitti hin tolu jechuudha keessaa dhabde. Akkasumallee fayyummaaf illee ittollee mi'eessuu keessatti gahee guddaa qabdi qullubbiin adiin. Egaa wantoonni na barbaachisan kunoo akkanatti qophaa'anii jiru. Egaa kanneen hundaa quuncisee qopheessee walitti deebina daqiiqaa gabaabsuuf jecha. Kun akkuma argitan qullubbii adii shunkurtii hidda afurii shanii takka ittoo lama hojjetu edaa yookaan waxii bifa lama. Egaa dinnichaan kiyyallee kun wagana takka. Egaa daqiiqaa isinirraa gabaabsuuf jecha hundi isaaniitu dhiqee qulqulleessee deebi'a. Agasii obsaan waliin tura isiniin jedha kun immoo fosoliyaadha afaan biraatiin maal akka ta'e dhugaa dubbachuuf hin beeku namni beektan koomentii barreessa. Fosoliyaa maan beekaa tariitii boloqqeellee jedhu immoo hin beeku dhugaa dubbachuuf. Egaa fosoliyaallee hagana takka qopheeffadhee jira itti aansee kaarotillee kunoo firee sadiin takka lamas ta'uu ni mala itti aansee timaatimni kiyya kun jira firee lama. Egaa kanneen jechuudha wantoonni fayyadamee dalaguu hedduu. Egaa haga sa'uun isuu bishaan kiyya istoofitti irra kaa'adha ittoo gizee hojjedhu akka dafee na qaqqabuuf bishaan istoofii irra kaa'ee. Egaa hordoftoota kiyya kunuu maashaallah tabarakallah kanaan waan na barbaachisu hunda isaatu qopheeffadhee jira. Waan hundaa dinnichallee quuncisee fosoliyaallee kun akkuma isinitti mul'atu kana caafii lamaan isaa irraa muruudhaan bakka sadii bakka lamatti muruudhaan akkana qopheessee qullubbii adiillee akkuma argaa jirtan kanas keessa jira. Itti aansee dinnichallee quuncifadhee irraa dhiqee babbaqasee kan argitan kun hunduu yeroo lama sadii irraa dhiqamee kan qulqullaa'eedha. Garuu haga takka isinumatti akka toluuf bishaan qulqulluu kun asitti qopheeffadheetiin jira. Irra deebisaa jechuudha garuu yeroo sadii ol dhiqeetiin jira wanna kana amma gara sirraa gara bishaan qulqulluu kanatti fudhachaa irra lulla'aa kan dalagnu ta'a hanga dhumatti na waliin tura akkasinitti tolu abdiin qaba nyaata biyya keenya jechuudha shiroo yeroo kamuu nama kamuu keessaa kan dhabamne wal qixxummaadhaan nyaatamu jechuudha biyya keenyatti shiroo hedduu takka namatti toltuu fi akkasumallee shiroo cinaan ittoo adii hedduu bareedaa ta'e hojjanna shunkurtii kana muka isaa kana shunkurtii tokko tokko mukuuf keessaa qaba. Egaa gizee akkanatti ariifachiisu akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoo akkanatti iyyuu ariifachiise baay'ee takka dheerata jechuudha. Noormaali viidiyoon ani raabee gara sa'aa tokko jechuu xiqqoo maankuudha. San akkasuma yoo gadhiise homtuu ilaalu jechuudha. Kanaaf bakka silaawaa rakkoo hin qabnetti ni ariifachiisa sirriitti fakkeenyaaf amma shunkurtii ciraa jira. Kanaaf kana caalallee osoo ariifachiisee rakkoo hin qabu jechuudha. Ispiidiitti dabalee. Egaa shunkurtii fi akkanatti sirriitti bulleeffadhe albeen tun gara afootiin sirriitti cirti. Akkana ciradha jechuudha hunda isaatu bakka lamatti qooduudha waan ta'eef akkuma akkana bulleessa sirriitti ciradha. Gizee shiroo hojjennu shunkurtiin keessaa ija baasuun qabu. Yeroo takka takka yoo sirriitti bilchaatiin sun garuu rakkina nama hojjetuuf malee shunkurtiin osoo hin fedhe ta'e yoo qulleetti isa sirriitti bilcheessan gadi du'a. Garuu bakka takka takkatti shiroo namni nama dhiyeessu biddeen irratti gadi qican shunkurtiin keessaa ija babbaasti jechuudha. Akka akkas hin taane sirriitti bulleessinee cirree eegas booda addaan qoodadha. Kaallichaa diqqoo diqqeessee ka shiroo san immoo diqqoo isa caalchisa jechuudha. Ka shiroo san caalchisa shunkurtii kana eega akkanatti qopheeffanneen booda kunu ka irra caalu kana shiroo itti dalagaa biraddisti diqqoo sanatti shunkurtiin garuu diqqoo kanatu caala kanaafuu beekaatumaan jechuudha. Allicaa yookaan ittoon adiin yookaan waxiin adiin shunkurtii diqqoo barbaachisaa jechuudha. Hin baa'atee kunuyyuu. Egaa kana godheen booda addaan qoodadheetiniin shunkurtii kiyya haala saniin biraddisti kiyyatti naqadheetiin jira itti aansee qullubbiin adii as keessa ol keessa kaa'ee gara jalaa gad dabarte. Egaa isii keessaa baafadheetiin faqaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa akkanatti keessaa gara jalaa ka dabarte kana keessa ol babbaasee qullubbii adiillee qullubbiin adii hedduu takka barbaachisaadha ittoo adii yookaan allicaa gizee gootan angaruu ka isaatiifis ka shiroofis bakkuma takkatti faqaffaqee haga takka addaan qooda jechuudha.
hedduu takka bareeda qullubbii adii fayyadama gisee ittoo kamuu dalagdan akkasumallee mootu fakkeenyaaf amma qimamii waxii yoo dhiyeessitan yookaan qimamii ittoo ittiin dalagan achi keessatti yoo itti mattan rakkoo hin qabu yeroo shiroo daasifnillee qimamii hedduutu itti makaa shiroon baay'ee qimamiin barbaachisu jechuudha gisee hojjennu garuu gisee daasisnu san qimamii hedduu itti galchuu dandeenya. Akkasitti hedduu takka mi'oofti addaan qoodadha akkanatti itti aansee ammaan tana kaarotii ni fayyadama. Kaarotii kana hallichaa fayyadamuudha. Akkuma argaa jirtan kana kaarotii kana egaa dhiqamee qulqullaa'ee jedhee isiniin jedheetiin jira dura yeroo quncisu egaa daqiiqaa isin irraa gabaabsuu fi akka hubattan abdiin qaba kaarotii kana dhiqoo bulee qaba gara keessaa dhiisee gara dirra isaatiin irra faqafaqa maaliif fayyadamuu jedhanii fakkaate hallichaaf barbaada. Hallichaa fi kuni garuu filannoo fiyyaa maaliif jennaan dhama isaa barbaada. Hallichaa gisee godhuu gisee tokko goggossinee godhuu hin qabnu dirra isaa gallaafisnee godhuu qabna jechuudha. Kafoonis ta'ee dinnichaa fi akkasuma kaarotii kanas kanaaf bakki kanatti faqafaqeef akka suugoo isaa yookaan maaraqee akka qabaatuuf jechuudha. Kaarotii hidda takka ni faqafaqeetti kaawwan immoo noormaali akkuma dinnichaa sanitti cirra jechuudha. Eegasii kana faqafaqee ka'een booda kaarotii hafe kanniin firee lamaan affisaniin ni babbaqasa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hanga dhumaatti ilaalaa laayik gochuu hin dagatina hundi keessanuu laayik godha. Wanti isinirraa hir'atu takkayyuu hin jiru akkana babbaqafadha jechuudha. Ani muka keessaa baasuus dandeettanii yoo barbaadan dhiisa garuu ilaala muka kana ani keessaan baasu yeroo baay'ee rakkoon qabu yoo bilchaate jechuudha. Garuu yoo barbaada ilaala akkanatti keessaa baasuu dandeettanii kunoo muki kunis yoo bilchaate uummata akka rakkoon qabu anis namatti agarsiisuuf malee yeroo baay'ee keessaan baasu kanaaf yoo barbaadan isin keessaa baafatu dandeettanii haala kanaan gootanii haaluma salphaan keessaa baasuu dandeettan jechuudha. Garuu yoo bahubatis rakkoo takka hin qabu kunuun ni murama ni bilchaata yoo bilchaate waayyuu hin beessu jechuudha. Kanaaf kaarotii haftisan akkanatti ni babbaqafadha barbaadan cinaan barbaadan gara akka barbaadanitti jechuudha. Egaa kanatti jiradhee hunda isaatu qopheesseen booda fuultakkee karaa hojiitti seenaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa asumaan warroonni as deemne kana maatii kiyya ta'uudhaan viidiyoo kiyya daawwachaa jirtanii koomentii babbareedanaa barreessaa jirtan hedduu takka galatoomaa galanni keessan dachaa ta'u isiniin jecha warroonni immoo hangammaa simboo maatii simboo hin ta'in dafaa maatii simboo ta'aa viidiyoo garaagaraa daawwadhaa isiniin jedha. Wal jabeessuun aadaa keenya haa ta'u isiniin jedha hordoftoota keetti aansee timaatima firee lama fayyadama. Timaatima kana shiroo fi dhugaa dubbachuuf shiroo gisee dalagamu timaatima yoo qabaate shiroo natti fakkaatu wallahi jechuun baradheeti ta'ee akkas namni kamuu akkamatti ta'e boominti barreessamee dhugaa dubbachuuf natti hin tolu. Ittoo diimaa timaatima yoo qabaatin waan akka natti hin tolu jechuudha. Keessattuu shiroon immoo dirqamaan itti godha jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kan firee lamaanuu haala kanaan itti haadha mummuruu itti faqafaqa jechuudha. Maaliif akka dafee naawonni jedhuufi kanaaf akkanatti eega faqafaqeen booda wanna cicciranuu geessinee jirra jechuudha. Dinnichaa dura ciccirree babbaqasee dhiqee qopheessee waan ta'eef amma fuultakkee gara hojiitti deemna jechuudha. Wanni hundaa asii qopheessee fosoliyaalleen kun qophaa'ee jira. Kunis qophaa'ee akkuma argitan kana dinnichaa kana qofa bishaan kanatti dabarfadha. Durallee qulqulleesseetiin jira maashaallah. Ammallee garuu akkuma isinitti toluuf jecha bishaan qulqulluu asitti kun akkanatti as rarra'ee jira. Egaa gara dalagaatti deemna hundi isaatu akkuma argaa jirtan kana qophaa'eetiin jira. Amma fuultakkee gara dalagaa deemna jechuudha maashaallah. Egaa asitti bishaan irra kaa'adhee ture san irraa buusa gisee waxii garaagaraa hojjennu akka nu daddafuuf bishaan duroo ifatuun barbaachisaadha. Waxii hojjetaa bishaan qorraa matarraa itti naquun dansaa miti. Egaa kanaaf akkanatti har'ammootu mee warroonni biraddistii duwwaamaa irra keettaa jettan akka fedhii keessaniiti jechuudha. Har'a shunkurtii irra kaa'e jechuudha jalqaba. Garuu yeroo namatti fudhata akkanatti dafellee sirrittillee baay'ee agarsiisa filatamaadha jechuudha. Walumaa galatti dura zeetii ho'isanii shunkurtii gasiitti naquun har'ammootu karaa kanaanii rakkoo hin qabu. Kunoo shunkurtiin keenya bilchaatutti jira. Haga inni bishaan xuuxatutti homaa ittiin goonu ni bilcheessina. Kunoo kaallichaa kanas biraddistii irra jabaa kan allichatti godhuudha. Yookaan ittoo adiitti hojjetuudha. Egaa kanaaf eega shunkurtiin keenya bilchaateen booda zeetii keenyatti godhana jechuudha laallee kunoo bilchaatutti jira akkasinitti mul'atu abdiin qaba. Kunoo haala kanaan gadi du'eetiin jira ni mul'ata jedhee yaada. Egaa kana kuneen booda zeetii keenya ganuu ga'u itti godhana jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa yaadni keessan na utuu gana cimsa waan ta'eef yaada keessan barreessa. Zeetii kunoo ganaa ga'u takka itti godhadhee jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha shiroo gisee hojjennu yeroo kamuu taanaan
suugoo isaa sirriitti bilcheessuu qabna yookaan shiroon mi'aawu akkasumallee mootu gizee shiroo itti irbitan bishaan haga sirriitti noocutti takka mana irratti gadi naqinaa shiroo egaa kaallichaa kanatti illee zayitii kiyya godhadha maal jechuu barbaade shiroo gizee itti irbitan bishaan egaa sirriitti wacee sirriitti ol fudhateen booda itti irba akkuma inni gizee takka ol danfeen ittiin godhinaa osoo shiroo mi'ooftu haala kanaan goonee kanallee waliin gaataa istoofiin hedduu takka nama muddaa istoofiin kun dhugaa rabbi nama muddaa wal birri daftee waan godhin si harkaa inni jedha jechuudha qullubbii adii itti godhee jira akkuma argaa jirtan kanatti illee qullubbii adii godha qullubbii reef qopheessisan bakka lamatti qoode isaan lamanittu godha jechuudha egaa hordoftoota kiyyaa gadhumaatti na waliin turuu hin dagatinaa warra gammaa turtan hanga dhumaatti turuu ammallee egaa gaafii keessan gaafii tokko hin deebisne namoonni gaafii na gaafatanii jirtanii ijoolleen baay'een keessaan ni akkamitti gara biyyaa galuu ennaa yuutuubii hojjetuuf yaada qabna maal jetta waan nu barbaachisu viidiyoo nu hojjedhu jedhanii turanii dhugaa dubbachuuf natti hin tolle sanumaaf cadhisee inshaalla gizee kanatti aansee isin hojjedha namoonni barbaadan barbaree kana kunoo itti godhadhee jira haga takka egasii haxummaa kiyyarraa bishaan akka gadi naa jedhu diqqoo xabirra godherra buuseen jedhamu egaa kunillee akkanatti bilchaatutti jira kana amma fosoliyaatti godhanna fosoliyaa maan beekan maqaa isaa obeettan barreessaa kabira fosoliyaa yookaan buluqqeenatti fakkaata allawaalam garuu fosoliyaan beekaanii itti godha ittoo allicaa gizee gootan adii gizee gootan baay'ee takka mi'aayaa keessattuu dinnichaaf kaarotii hojii gizee gootan akkasumallee kaarotii hojiinis baay'ee takka mi'aa jechuudha ammaan tana eega shunkurtii fi qullubbii adii zayitiin bilchaateen booda fosoliyaa itti godhannee eegas booda asitti immoo shiroo itti godhu san barbaree fi zayitii sirri bilcheessina jechuudha kun yoo diqqaate daqiiqaa 10 bilchaatu qaba eega barbareen eegatti galee booda jechuudha sanirra bilchaateen shunkurtii fi zayitiin amma eega barbaree akkana itti gooneen booda yoo diqqaate daqiiqaa 10 sukkuumuu qabna isuma qofa jechuudha osoo timaatiin ittiin godhini egaa asinillee kunis gahuutti jira yoo kun diqqoo isii bifa isaa jijjiiratutti siqee kaarotii keenyatti godhanna yoo inni diqqoo isii gara halluu isaa jijjiirate jechuudha diqqoo ordiitti godha akkuma argitan kana egaa irdii nyaataa jechuudha egas booda waliin gaadhee yoo diqqaate kanallee daqiiqaa 5 takka eega tursiiseen booda kaarotii kiyyatti galfadha baay'ee tursiisuun hin taatu asitti mootuu harka kaa tokkoon illee kanallee daalaatuma jechuudha kana sirriitti waliin dhoofna osoo homaattiin goone daqiiqaa 10 takkaaf barbareen sirriitti sukkumamuu qaba jechuudha shiroon akka nama hin guunne egas booda asitti diqqoo bishaan xabxabirra godhaatumaan waliin dhaa sirriitti bilcheessan jechuudha istoofiin baay'ee illee waan qabuuf biradistii ni qaba bishaan diqqoo xabxabirra godha daqiiqaa 10 takkaaf ka shiroo kanallee sirriitti bilcheessuu qabna jechuudha osoo timaatima ittiin godhini barbaree itti gootanii diqqoo waliin dhooftanii yoo timaatima itti gadi naqxan barbareen sun hin bilchaatu yookaan gubaan isaa keessaan badu isa kana daqiiqaa 5 takka egaa kana bilcheesseen booda kaarotii qopheeffadhe kana itti godhadha hordoftoota kiyyaa kafa qaffaqesan osoo hin taane jajjabaasan itti godha jalqaba egaa kafa qaffaqse isin yoo barbaadaniif qaffaqidha akkanumatti qofa hojjetu dandeettan garuu suugoon isaa akka gadi laafu waan barbaadeef daa'immanis waan barbaaduuf kafa qaffaqesan dhumarratti godha jechuudha diqqoo kanarra diqqoo ture asii immoo ka shiroo keenya kana goonaa istoofiin hedduu takka na mudde kunoo bilchaatee jira akkasinitti mul'ata abdiin qaba agartanii onneen akka du'e shunkurtiin sirriitti du'ee suugoo ta'ee jira jechuudha akkuma isin mul'atu kana kunoon argitan jedhee yaada amma maal goona timaatima keenya itti galfanna jechuudha eega shunkurtii barbareen sirriitti waliin bilchaateen booda timaatima faqaffaqisan itti godha kaarotiin immoo qaallichaati kanaaf timaatima itti godhee eega akkanatti itti gooneen boodallee daqiiqaa 10 takka ni bilcheessina 15-20 ta'uu ni mala garuu diqqaate daqiiqaa 10 akkana bilchaatu qaba jechuudha yoo sirriitti diqqaate malee daqiiqaa 15-20 illee tursiisuu dandeettanii egas booda diqqoo haxuma bishaanti akka irraa gadi jedhu maraqiin akka kurree biraddistitti irra yaane jechuudha bishaan xabitti godhe itti qadaada egas booda adii keenya laallanna inni kunillee dirri gallaafeetiin jira kanaaf ammaan tana kafa qaffaqisan itti galchee diqqoo eega tureen booda dinnichaa keenya itti naqanna jechuudha kunuun gadi laafutti jira egaa ani barbaadeeti kafa qaffaqeessan jechuudha addatti garuu akkanumatti haga ammoo waliin kun gahaadha angaruu waan barbaadeef addatti kafa qaffaqe kanallee itti godha jechuudha wanti kun maaliif akkas goote hojjettan suugoo isaa akka gadirri isaa gannaa laafuu barbaadeeti akka maaraqii qabaatu jechuudha isinii galee kanaaf malee kafa qaffaqnee itti godhuu hin qabnu jechuudha angaruu akkasitti waan barbaadeef bakkuma kafa qaffaqe kanarraa dhiisuu dandeettan isiniin jedha hordoftoota kiyya saniin booda diqqoo bishaan irra buusee itti qadaannee yoo diqqaate kana daqiiqaa 10 takka eega tursiiseen booda isallee dinnichaatti galchaa san dura immoo shiroo kiyya ilaalaa asitti ka shiroo kiyya
hedduu takka tureetiin jira viidiyoo irraa dhaabaatiin inni godhe malee haga timaatimatti godhe kana daqiiqaa 15 ol bilcheessee jira akka namatti jechuudha. Waliin dhaa egaa kana sirriitti bilchaateen booda bishaan ho'aa itti naqattan jechuudha. Bishaan kun bishaan ho'aadhaa ka dura ho'ifadhee kanaaf kun akkuma argaa jirtan kana mangurqurratti ho'isanii amma itti naqadhaa haga naaga'u takka itti naqee haginni sirri danfee ol fudhatu harcee shiroo ittiin godhu jechuudha. Egaa kana gooneen booda itti qadaaddannaa harcee shiroo ka itti firfissinu yookaan itti irbinu egaa inni sirriitti danfeen booda takka maal ittiin godhina akkuma takka danfeen egas booda kun wallichaan keenya maashaallah hedduu takka bareedaa kanattu iyyuu hammaan tana dinnichaa dura dhiqee qulqulleessee jiru san itti naqaa akkuma argaa jirtan kana qulqulluudha. Egas booda kana itti naqee yoo diqqaate sirriitti haginni bilchaate marqamuu eeguu hin qabnu. Suugoo ka duraatu waan qabuuf diqqomoonni bilchaate kaarotiin dura faqafanne sun suugoo bareeda nuuf ta'a. Kanaaf kana baay'ee irra tursuu qabnu jechuudha. Yoo inni gadi bilchaatuuf inni jedhe soogidda keenya itti godhannee jala dhaamsina. Yoo diqqaate maal isin jechuu barbaade egaa kana dhumarra dinnichaa itti guutaniin booda daqiiqaa 10 caalaa irra hin tursiistanii garuu akka dinnichaati. Dinnichaan tokko daqiiqaa 5 illee ka bilchaatu jira. Tokko ka daqiiqaa 20 illee hin bilchaanne jira garuu laalaa waliin dhahaa sirriitti waliin dhoofnee marqoo osoo hin taane laalaa. Egas booda jala dhaanfannaa akka nu barbaannu sayyoo nu ta'e jechuudha. Shanni qoxa bitti godhee itti qadaadaa. Egas booda ginni bilchaatu qaaraa keenni ciradha. Asiin immootu kun danfee jira. Amma shiroon agzeem akkana ta'e kana ittiin godhuwan. Haga inni sirriitti waliin nyaatutti yoo san hedduu takka mi'aa shiroon dhugaa isiniin jedha. Kanaaf takka amaan ittiin godhu kunis bilchaatutti jira. Amma laalaa. Agartanii yoo inni akkana danfee dirra muluun danfe kana shiroo keenya itti firfeeffanna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa shiroo barbaaddanii yuutuubii jala yeroo hojjedhee osoo jalqabarraa bishaan akkanatti naqiin jalqabarraa suugoon sukkuumanillee akkaataa itti hojjetan yoo barbaadan immoo yeroo itti aanu isin hojjedha isiniin jedha akkanatti suuta takka maangawwaa itti gadi godhu osoo hin taane suuta akkanatti xiqqoo itti godhaa erbitan jechuudha. Egaan daqiiqaa isin gabaabsuu jecha sitti ni ariifachiisee yoo takka amanatti gannaxxan isin jala kukurfaa godhata tariitii shiroolleen gizee akaa'amuu murteessaadha jechuudha. Bifa dheeritti akaa'ameen nama rakkisuu mala garuu kun akkasii miti maashaallah hedduu takka mi'aa jechuudha. Gizee qopheessanirraa shirooni akkan isin jedha egaa hordoftoota kiyya gara dhumaa ga'uu ka'ee viidiyoon keenya hanga dhumaatti turaa waliin kan nyaannu ta'a dhumarratti maashaallah hedduu takka namatti tola. Haaluma salphaa ta'een shiroo waxii yookaan ittoo dinnichaa bifa adiitti hojjennee biraan maashaallah hedduu takka namatti tola isiniin jedha. Egaa kunillee asiin gaheetiin jira bakka ammaan tana soogidda xiqqootti goone saniin booda yoo barbaadan qimamee ittoo adiitti godhatu dandeettanii ani ittiin godhu soogidditti godhee ka'ee saniin gara kaanii jala dhaamsu jenna jechuudha. Amma soogidda keenya shirootti godha. Shiroon hedduu takka facaati jechuudha. Suutatti achitti godhe diqqoo turee bishaan irra buusee eegisiin tasgabboofteen booda waliin dhaamalee akkanatti obanee istoofii muluu balleessiti. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya asitti illee kunoo soogidda kiyya asitti illee ni godhadhaa waan bilchaateef jechuudha. Amma kana irraa baasuuf yoo xiqqaate daqiiqaan 5 yookaan 3 takka yoo soogiddaatti godha. Akkuma argaa jirtan kan daqiiqaa 5 takka tursiisee egas booda jala kan dhaamsinu ta'a jechuudha. Akkanatti waliin gahee egaa soogiddaatti godheen booda kanatti waliin gahee saniin booda istoofii keenya jala dhaanfana diqqoo ni hafa. Amma diqqoo takka daqiiqaa 5 takka jechuudha. Bishaan diqqoo takka irra godhee bakka isa dhumaati kuni. Shiroo laala ol fuudhu yoo ol fuudhu akka bada olonni jetti. Kanaaf bishaan diqqoo si dafee itti qica. Bishaan illee ho'aadha garuu haga takkan tasgabbeessa itti gadi qadaada jechuudha. Tasgabbooftu saniin gara kan argitanii yoo isin akkana tasgabboofte kana soogidda reefu waliin itti naqesan dura waliin dha'uun hin jenne baay'ee takka waliin jedha turte waan ta'eef amma waliin dha'a. Bishaan illee ho'aa waan ta'eef ammallee kun eegalte. Kanaaf amma waliin dha'ee dhumesaa itti qadaada jechuudha. Malee istoofii girgiddaa muluu wanni gooti shirooni argitanii maashaallah halluun isaallee hedduu takka namatti tola. Hedduu takka mi'oofti illee jechuudha. Egaa akkuma argitan kana irraa itti gadi xaxxarannaa afaan isaatirra ka jedhu kun namatti hin tolu. Egaa akkanatti gooneen booda maashaallah ni argitan jedheeti yaada akkanatti itti qadaaddanna amma isa dhumaa jechuudha. Egaa gara dhumaatti ga'uuf deema amma qaaraa kiyyatti godhadhaa licca kanatti illee. Egas booda shiroo keessan yoo akkana gootanii dhumarra geettan harka kufee ol kurreenii dhadhaa yoo qabaattan dhadhaa xabirra godhattanii jala dhaamsitanii amma jala dhaamsa bakka maashaallah akkuma argaa jirtan kana diqqoo waliin dha'ee
bakka dhumateera jechuudha. Amma jala dhaamsa istoofii kiyyaa akkuma argitan kana jala dhaamsee kaan immootu qaaraa itti godha jechuudha. Diqqoo waliin dha'ee baay'ee osoo hin ta'in suutuma diqqoo. Egas booda qaaraa keenya itti godhanna hedduu takka namatti tola. Egaa akkasinitti tolu abdiin qaba hordoftoota kiyyaa. Egaa dura isin reef isin jedhee ture warroonni biyya namaatii gara biyya keenya galee YouTube hojjetu barbaadna maal bitannee agallu meeshaa maal fa'aannu barbaachisa warri jettan ibsa bal'aa barbaachisa waan ta'eef jalqaba meeshaa kana bitadhaa jedhee koomentiin isin barreessu sun taane viidiyoon isin dhufa kanaaf fedhiifame isin jedha maashaallah tabaarakallaa. Shiroon teen akkanatti kunoo amma tasgabboofte ibiddi jal'aamse garuu ibiddi maa'onniin kun midijaan kun dafee jala gadi dhaamu shaakala waan ta'eef jechuudha. Garuu qaata jal'aamseeni maashaallah akkanatti bareeddeet hin jirti. Isi yoo dhadhaa manaa qabaattan akkanatti dhumarratti keessa buufatuu dandeettan yookaan illee baay'ee takka mi'oofti dhugaa isin hin jedha. Egaa akkanatti gahee kana biddeen irratti kenyee walumaan kan nyaannu ta'a gadhuma viidiyoo kanatti turaan malee like gochuu hin dagatina. Warri mootu subscribe osoo hin godhin ilaalaa jirtan maaltu isin irraa hir'atamee subscribe gochuudhaan daawwadhaa isin jedha. Like immoo hin dagatina. Akkasumallee yaadaaf qeeqallee yoo qabaattan barreessaa isin jedha hordoftoota kiyya hundi keessanuyyuu warroonni hanga ammaa ana jajjabeessu turtan faadhaa galatoomaa isin jedha. Ammallee yaada keessan barreessuun akkuma itti fufetti haa ta'u yaada qofaa miti qeeqallee yoo qabaattan wanti sirraa'ullee yoo jiraate barreessaa isin jedha maashaallah tabaarakallaa. Haala kana shiroo teenya kunoo laaqana keenya dhiyeeffatutti jirra shiroo itu kanatti egas booda cinaa isaatiin immoo ittoo allichaa yookaan ittoo adii maashaallah namatti hin tolu. Baay'ee takka namatti tola jechuudha. Kanaaf warri shiroo hawwitan warri biyya namaa jirtan fa'aa asirratti ilaalaa nyaannu isin jedha. Koomentii barreessaa yaada keessan barreessaa viidiyoo akka isin hojjedhu barbaaddan yoo jiraattan illee barreessaa akkana jedha. Garuu namoonni baay'een kana gaafatan kana hojjetin jira. Garuu meeshaalee waan manaa qabneef dirqama yeroo manaaf bitutti isin dalaga isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa ta'aa waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha viidiyoo biraan walitti deebinutti fayyaa ta'aa horaa bulaa hedduu takka isin jaaladhaa isin kabajaa mara keessanuu jechuudha. Hundi keessanuu jabaadhaa hojjedhaa nagaa naa turaa isiniin jedha waan qabdan irratti waan harkaa qabdan irratti jabaadhaa hojjedhaa inshaallah isiniin jedha mara keessaniinuu akkanatti laaqana namatti tolu kana isiniif hojjedheetiin jira hadha. Akkana hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jedha. Baay baay guyyaa gaarii keessa oolaa.